dhugaa isii ani akka dubartii takkatti dhugaa isii akka ba'uuf waan dandeenyu hunda godhuu qabna. Nuti ammallee kan jenne Amaaraaf nama keenya dabarsinee kan nurratti dubbadde akka nama tokkotti malee dhugaa isii dho'isuu fi miti ani dubartiidha. Dhugaa isii Rabbi haa baasu. Dhugaan isii warra waliin nyaata ijoollee Finfinnee san bira jirti. Isaanillee push godha akka baasaniif na Rabbi haa baasu. Kara Facebookaatiinis kara hundaanuu irratti hojjannaa jechuudha. Filtara san kaasuun immoo nama yisiisuun qabu baqa because itti namannee naan taane kaasee dhumatti jaranni akka siyaasaa mataa kiyyatti namni hundi siyaasaa fi itti ilaaluu qaba. Siyaasaa kiyyatti akka naan itti fudhadheetti haalli jarri itti deemu jiru sun isa balleessuudhaaf ka deeman yoo ta'e waan fedheellee ta'u aadaa qabna, safuu qabna, gaaddisa qabna, odaa qabna waan ta'eef nama keenya fuunee kara nama biratti hin dabarsinu jechuudha. Abbuma fedheellee haa ta'u. Seerri seera jechuun kushinaa keetii miti. Kushinaa keessa dhaabbannee shunkurtii cirruu miti. Manni seeraa jechuun akka feetetti iyyitee naa ajjeefamu naa saqqalamuu jechuun dandeessu. Akka seerri deemetti akka biyyitti bultutti deemtaa jechuudha. Dhugaa gaafachuun itti fufaa dhugaan Rabbii bira jira. Hin gaafannaa, hin dubbannaa. Boorus arrastee Rabbi dhugaa isii haa baasu. Wallaahi wabillaahi dhugaa isii rabbi. Kanumaan jechuu barbaadan. Abdi carraan nungau. Carraan enggak koi amma sila nama ketika sifa amma wari duga karena pakainya fi motumma kana tu duga dabsera jirtamo am dalam tuyu duga si dabsera jirta nama pakainya sila haga yeroti shakkama to ega shakkame gara seratni ya mama ni koratama bodamo namni kun yakka kana ragam bilisa motumman korate jira korate bodamo mirga obitin bahe akan ambe ran garu bahe jira amma namni wanta daajib salam nama mootummaa tuushira da ejira mo akkami amma fakkeenya be amma yeroo salata an kana akkami salam mootummaa waan danda'u dandeette hunda fayyadame qorate nama kana baase maal gochuu qaba irra deebi'ee qorachuu qaba moo inni bakka ana tokkichachuu qaba andaara mamboda dhugaani abdi mootummaa fi dhugaa bu'ii hangamma dhugaa kinarraa barbaada warra dhugaa yeroo gaari dhugaa akkami laal tokkoffaa mootummaalleen haala kamiin laal tokkoffaa mootummaalleen haala kamiin ulaagaa kamiin mucaa kan akka maaliif akka tursise shakkee erga hidhe maal sadarkaa kamirra dhaqqabee akka gadhiise hagammaa waan ifa godheen qabu ana ofii agarreeyyu namni kun shakkameera hineerra qulqulluudha gadi dhiifna jennu tokkoffaa mootummaan hagan argetti akka dhageenye mirga obiitti sagalee lammaffaa immoo innis mucaan kun akkasii an akkana jedhee waan hagammaa dubbate tokkollee hin qabu dhugaadha gaddarra jira haasa'uu dhabuu ibsa kennuu dhabuu ni danda'a garuu akka namni haati manaa yookaan jaalallee irraa du'e tokkotti barruudhaan haa ta'uu sagaleen haa ta'uu viidiyoodhaan haa ta'uu akka nama haati manaa irraa duute takkatti gadi ba'ee waan tokko silaa kallattii kaa'uudha qaba ture hawaasa wajjinis dhugaa san gaafachuudha qaba ture maaliif meebii sarartillee shirri xaxamuu danda'a waan ta'eef maqaa isaa balleessuudha gochuun ni danda'ama waan ta'eef dhufee waan tokko fakkeenyaaf haati manaa Haacaaluu Hundeessaa faan Haacaaluu Hundee guyyaa tokkoffaa guyyaa lammaffaadha dadhabanillee suutaanillee dubbataa turan dubartii ta'anii jechuun galee hawaasa wajjin ummata wajjin dhugaa isii barbaaduu qaba yaada akka mataa kiyyatti amma gaafa inni callisuu fi gaafa mootummaan callisu xinnoo ishee dubbii waan bira fakkaatti. Mee yeroo takka jaraa dubbadhu abdii haa dubbadhu carraanaa kana please. Garu Jamila suatu ber. Sisi lenan bodoh saya garu adu batai. Afar so. Ayo cara Jamila kene Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam. Ani wallahi waa'ee kana sin dubbadhu waa'ee kana sin dhaga'u jedha. Garuu yeroo tokko osoo hin barbaadin akka dhageettus akka dubbattus wantoonni si godhan hin jirani. Kanarraa kaatee yeroo tokko osoo dubbadhee ka jedhutu iyyuu si keessa dhufu. Tokkoffaa Andu'aalam hidhamee jira hidhamee jira. Shakkamee hidhame namni tokko mana tokko keessa osoo jiraatu. Abbaa warraatii fi haati warraatii miti. Heydar yookaan abdiin na bira dhuftanii akka tasaa osoo rabbiin hin jedhine ajallummaan gahee mana kiyya waa taatani ani hidhamuu dirqama. Hin hidhamu. Hidhamee waan san hin qulqullaaha akkaataan inni itti ture ammoo hin beeytanii yeroo beellamaatiin ture qoratamaa ture ummanni miidiyaallee iyyaa ture
dhiibbaa namni hin godhin hin jiru. Dhiibbaan godhamee akkamitti akka qulqullaa'ee xumura mirga wabiitiin bahe. Malee bilisa jedhameeti miti kan bahe. Osoo bilisa illee ta'ee boru ragaa warri asirraa iyyaa ture, warri asirraa haasaa ture, ragaa mootummaan dhiheesse. Wanni mootummatti achi qabnu mee maaltu jira jaran. Ragaa osoon argatin ji'a 3 hiti mootummaan. Maaliif wannuma miidiyaa irraa iyyaa turee fi dhiibbaa ummanni godheef. Dhugaa mucattii tanaallee akka baatu namuu waan barbaaduuf ummannis gadi ba'ee sagalee ta'e mucattii tana. Sagalee ta'anii dhiibbaa san irraa wantoota jirutu jira kan jedhu shakkanii ji'a 3 tursiisanii wanna ragaa warri asirraa hundi haasa'u hundi ragaa dhabe mootummaan. Kana booda mootummaan nama tokko hidhee akkanumaan kaa'uu hin danda'u ragaa tokko malee. Sunoo ani dhiibbaadha. Dhiibbaa miidiyaa irraa kan ka'e mucaan kun hidhame. Naa hidhamee miti hidhamee akkasitti ture wantoonni jiru tasgabbaahanii ragaan dhabamee ba'uun isaa seerri kanuma godha. Kanaan alan godhu. Ammallee wanti godhe seerri maalinni warra seeraas gaafadhaa kabiraattis warroota gugurdaa waa'ee seeraa haasaan hunda isaanii gaafadhaa. Seerri kan godhuu danda'u kanaan alan jiru. Mirga wabiitiin boru ragaan yoo itti argame ragaa kanaan himatamuu hin danda'a kan jedhu gadhiisan. Erga gadhiisan booda ammoo tuyyuu maal ta'uu qaba. Warroonni hadha ragaa qabna jedhan ragaa kana ragaa seeraa miidiyaa irratti miti ragaan kan bahu. Ragaan kan bahu karaa seeraatitti fidanii karaa seeraatiin kan bahu ta'uu qaba. San hin goone miidiyaa irratti dhufe. Amma karaa tokkoon deemamaa ka jiru Andu'aalamiin miidhuufi. Karaa tokko namootu kan deemamaa jiru maqama indiraa miiree mootummaan akkasii mootummaan amma meetummaa deeggaruufi miti akkasii kan jedhamu sun hunda keenya keessa bakka wanti akkasii san tuyyuu yaadama. Yoo ragaan hin jiraatin mucaa kana mee maaluma godhan. Hayaa bahe erga bahe booda ammootu mucaan kun erga bahe ganaa ji'a tokko iyyuu hin geenye. Gadda isaayyuu hin fixanne. Namni isa gaafate hin jiru dhaqaa gaafadhaa isinitti hima yoo barbaade. Gadi bahee waa miidiyaan iyyeef lakkaan akkanaa miti jedhee osoo inni illee gadi bahee ka haasa'u taate borunumatu itti ka'a. Waan ajjeeseef gadi bahee akkana jedhe. Karaa lamaanittuu ta'uu didde wanti kun. Kanaaf waan jiru tasgabboofnee yoo laalle wayya malee mucaa kana ajjeese jenne mucaa kana dhiibbaan irra jiru hundi keenya warri biyya keessaa hin beekne warri biyya alaa hin beekan dhugaadha. Mucaa kana bar qananiisa mana tokkicha manni Oromoo keessi sirba miti. Qananiisatti sirba bane jedhee Habashaa balbala itti cufee waan godhaa akka ture Abdiin hin beeyta Heydar hin beeyta warri biyya keessaa hin beekne bakka wanna ijoolleen Habashaa isa godhaa ture. Mana qananiisaasi sirbe jedhanii mana qananiisaa irra cufsiisanii waan meeqatu jira wanni Habashaan godhaa ture. Mana tokkicha qabda warri Oromoo hin beeknaani mana 2-3 sababa mucaa kanaa banan. Mucaan kun yaanni koodhaa bahee qananiisa gale mana Oromoo 2-3 bansiise maal jedhe. Dhiibbaa kana mucaan kun ajjeesne miti kan rabbi beeka. Waan kana dhugaallee kabaasuu danda'u isaa fi rabbiin malee namni biraa kabaasu hin jiru soba. Maaliif namni tokko na bira jiraate kun amma daa'imti xiyya na bira jirti osoo waa taate ana malee namni gaafatamu jira niitii miti. Haati manaallee sanum isaan lamaantu wajjin jira. Dhugaa kana kabaasuullee danda'u Andu'aalamiin alan jiru bakka. Kabiraa mamii haasoyna akkas godhee akkasitti mee maal jedhee kana mamii haasoyna malee wanti dhugaan jirtu ani isin himaami. Andu'aalamii fi rabbiin bira qofa jirti. Kana ammoo guyyaa tokko yoo inni illee ka godhu ta'e inni namaa haga sirra jiru anti boru nagaan argatu. Sammuun isaatu nagaan argatu. Sammummaan kee nama miitee hagam raftee bultaas. Namaanuu walloltee halkan guutuu yaadaa bultaa. Kanaaf waan kana tasgabbaa'anii mucaa kanarratti illee duulanii ajjeesisuu fi ajjeesuu irrallee waan kana dhaabannee osoo laalle osoo tasgabboofne jarritu maaliif kaleessa maaliif nama biraatiif sagaleen ta'e nama meeqatu dhume Oromoon maa sagaleen ta'in dhuguma Oromoon nama hundaafuu sagalee hin ta'a. Jarri hadda maanu jaalatti kaleessa maanu hin jaalatin nuhoo maaliif jaraan hafartamne. Dhiibbaa jiru Andu'aalam yakka kana yoo godhee ta'e seeraan yoo sodaanneeyyuu abbaa gadaa abbootii amantaa maa isaaf caalaanii wallollaaniin qawwee walitti fudhannaan abbaan gadaa fi hiriyyoonni ta'aniin araarsine hadda maa san godhuu dadhabnee gadi baanee halagaa wal kennin. Qawwee walitti tokkosanii tiniinii bishooftuu sanatti fixan. Taa'anii laalanii walii qalanii sirni sun nu keessatti maal dhabame boru osoo an nama biraatiin illee wallole kanumatu natti dhufa waan ta'eef osoo dhaabbannee nama keenya halagaaf dabarsuu dhabnee
Andu alam yoga du yuba te gadi bae hasita bakka mana isati tate entu narrat tate warra kananu ani hinfitanne ta'e dede hasita indi na ani adake hindu bisanisa duga isinin deda kana oso irratti dulu banne morali muta kanalle tuku banne abasha afan ille fenne duru janatu no fi sagaleta anjirtu akka muta kana ittiballe situ barbate sababa inni caalati wallale waan jarri goote an amma asirratti haasawuun nan barbaachisu dhugaa isiniin jedha haasawullee hin barbaadu badee jira miidiyaa kanarraa erga ajandaa kana fidan yoo argitan garuu yeroo tokko wanna sin caddisiisne jira wanti dhiibba namni yoo nama hin qabaatin akka badus arge yoo akka tolus argaa jira kanaaf rabbii keessan sodaadha dhugaa bira dhaabbadhaa hundi keessanuu kana jechuun kiyya dhugaa mujattii tanaa haabaduu miti osoo innuu godhuu baatee mana isaatti godhatee taatee seeteen kun ammoo isarratti dhuftee jirti gadi ba'ee haafii inni torasanii wajji waan dhiisuu fi waan madeessuun qabu sirnaan hin fidhanne mucattii tanaa wajji kanaaf maatii kanaa wajji akkanumaa waliin jiraate malee sirnaan hin fidhanne haa fidhatu dubbii sirna akkas ilaalaa jaarsa barbaada manguddoo barbaada abbaa gadaa barbaada dubbii tana garasitti kennaa mucaa kanallee harguftanii booruttisatti gurraacha uffanne isaa booyuun nun fayyadu waan ta'eef osoo keessatti hambisattanii jedha yaanni kiyya kanumaa galatooma. Ayyee galata Raafi Jamilaati. Afarso. Ayyee galatoom ulfaadhu jamu waan gaarii dubbattanii. Walhubannaa dhabame amma ilaa waa tokkotu waan dogongora keessa jirru keessa walhubannaa dhabame. Difama laali walhubannaa dhabame nuti Oromoon qananiidhaaf maaf sagalee ta'aa miti dhugaan mucattiillee haa dhokatuu miti nuti ka jenne warri hadha nafxanyaa bira dhaqee nafxanyaa irratti ragaa harkaa qabnaa mucaan kun ajjeesuu waan akkasii jedhee warra dubbatu fa'a Oromoo ta'ee jechuu nafxanyaan kaleessa Hacaaluu ajjeefne Jawaartu hafe Oromoo keessaa jedhee warra dubbataa ture warra ifaan ifa bahee dubbataa ture warra kayoonii maanyaa fa'a annatu Hacaaluu ajjeese jedhaa biyya galee biyya deebi'e maaliif sagalee itti ta'ee seera jara oolchachuu dadhabee waan jedhutu nu aarsee dubbanne malee dhugaa mucattii haa dhokatuu miti yookaan Andu'aalamiin ammootu shakkamaadha jedhame qabame hidhame erga hidhame uftayi dubbadhu afarsi uftayi osoo hin taane jedhiiti uftayi dubbadhu. Ani wanni akka kiyyatti akka hin dubbadhe jechuu barbaadeen an akka kootitti wanni dubbadhee maqaa nama hedduullee kaasee suuraa isaaniillee kaasee dubbadhee fi maaliif sababni kun ta'a walhubannaa dhabame malee nullee nama dhugaa kana ni barbaadu Oromoon Andu'aalamiin yoo barbaade haa ajjeesuu ilma isaaniiti yoo barbaade gumaa irraa haa fixatu Oromoon akka Oromootti fala ofii galee sana waltahiidha yoo Andu'aalamiin maaniyyuu kan mucayyoo tana ajjeesu tahee yoo majjeeseyyuu Oromotu irraa fixa yoo ajjeechaa ta'ellee Oromotu itti mura malee nafxanyaan Oromoodhaaf gara nyaattee miti kaleessa mucayyoo isaanii ta duute sanii sagalee ta'aa turan eevan sana akkasuma mucattii Shawaa keessatti gudeeddiin duute maa sagalee ta'e takkaan nuti bargaafa mucattii Amaara keessaa gudeedamtee duute saniyyuu sagalee wajjin ta'aa turre hanga haadha mana Finfinnee fidanii mana kennaniif hunda sagalee ta'aa fi turre ta Shawaa keessatti duute boontu moo'een mucayyoo xiqqishoo saniif takkaa sagalee hin taane sagalee Oromoo keessaa nama hedduu du'e takkaa nafxanyaan sagalee ta'ee hin beeku. So kanaafuu walhubannaa dhabame malee nuti hayni qananii haa dhokatu yookaan ammoo ganda galchuu waa'ee gandaa keessaayyuu baane nuti. Gandatti amma kan namni deebisee gandatti dubbatee ganda maali gandatti galchanii gandaa fi maali noo kanaa miti. Mucaan kun yeroo ammaatti lafaa ol dhufaadha guddataadha sagalee Oromooti jedhamee waan abdiin irra jiruuf isaanillee waan inni dubbatu waan beekaniif isa nyaachuudhaaf sagalee akkatti qarriffaa baasanii harmallaan Amaaraa kun gadi yaa'ee wanni iyyuuf takka Oromoo jaalala yookaan ammoo qananii jaalalaa miti. Isa kana yoo kuchiifne tanaan sababne isa kana yoo kuchiifne namni Oromoo bira ka akkanaa ka bahu hin jiru jecha maafi. Oromoo keessa ka akkanaa ka sagaleen isaa kiilolee kan jechi isaa nama madeessu kun hin ba'a jedhaniiti miti. Sababbiin isaan irra duulaniif yoo jiraate waa'ee inni gaafa Finfinnee keessa dhaabatee sirbee san qofa. Irra caalaa Amaarri kun akka Oromooti miti waan dagatu. Sagalee Andu'aalam gaafa jalqabaa
Finfinnee keessa dhaabatee zorbal jedhee sirbe jechuudha. Sababuma san qabatte. Sanuma qabatte. Sani wanni jarri itti gubatte amaarri waan dagatu. Kana jechuun barbaada. Ani waan biraa dubbachuun barbaadu. Ganda keessa deemee maal dubbachuun barbaadu dhiifama na godha. Yoon balleesse. Okay, galatoon. Abdi yeroo takkan dubbadhee carraa naa kenne taanaan bu'a. Ayyee gabaabsi dubbadha. Ayyee akkasii galatooma ulfaadha warra jala jirtanii fi abdii atillee galatoomi. Yaada gabaabduu wayii kaaseen bu'anii. Tokkoffaa Oromoonni jechuudha namoonni akka ooftanii akka gandatti galchaa jirtanii waan kana dhaaba. Akka fakkeenyaaf wanti mul'ataa jiru akka fakkeenyaaf Andu'aalamirra fakkeenyaaf nuti gandummaaf dubbannu akka ammoo Qananii waan Harargee taateef